Dubroon Maariyaam gooftaa keenya Yesus Kiristoos erga deessee booda guyyaa 8ffaatti gara mana qulqullummaa geessite. Gooftaan keenya dubroorraa dhalatee abdii Israa'elootaa kan ta'e osoo hin ilaalin akka hin duuneef raajiin kan dubbatameef maanguddoon Simi'oon gooftaa keenya Yesus Kiristoosin hammatee addunyaaf qoricha kan ta'e ilaalu isaa yeroo ragaa ba'etti addunyaa hundaaf qoricha akka ta'uuf sababa kan taateen haadha keenya irratti gaddi akka billaa qaramaa onnee keessi waraana gidiraa hedduus ni dabarsite jedheenii ture. Gidiraan kun dabareedhaan itti fufe. Haadhummaa dubrummaa wajjin dubrummaa haadhummaa waliin wal taalsistee kan qabatte gaarummaan Abeeliin kan fakkeeffamte giiftiin keenya mucaa ishee Heroodis ajjeesuuf ni barbaada. Akka lukkuun bucii ishee diinarraa eegdutti bobaa isheetti qabattee godaansa dhumni isaa eessaa fi yoom akka ta'e kan hin beekamnetti godaansaaf kaate. Gara Misiritti akka baqataniif ergamaan Waaqayyoo ergatti mee booda godaansaaf ka'an. Hanga dimismisaa'ee dukkanaa'utti garuu eeguun dirqama ture. Addeessi ifa karaaf yookaan imalaaf ta'u yeroo saaqtuuf maanguddoon Yoosef harree hidhaadhaa hiikee giiftii keenya ilma ishee duukaa irra kaa'e. Maanguddoon Yoosef galaa ulee okkoo isaa irratti rarraasee gatitti isaarratti kaa'ate. Harka isaan finyoo harree itti hidhee harkisaa. Saloomeen duda duubaan isa hordofti. Imala godaansaa tokko jedhanis eegalan. Warrooti bahaa fagoo karaa isaan akka deebi'aniif kan dhalatee mootiin Yihuudootaa bakka inni jiru akka itti himaniif kan isaan eegu Heroodis hin deebi'in afuu isaaniitti akka isa gawwamsan isaaf gale. Kanaafuu mucicha argachuuf Beetlihemitti kan argaman daa'imman waggaa 2 gadi ta'an irratti ajjeechaa akka labsanii seexanni isa gorse. Haadholii Beetlihemitti argamaniif daa'imman keessan isiniin nyaachisaa isiniin uffisaa jedhee gawwamsee erga isaan waamee booda harka haadholiirraa daa'imman isaanii butee gorraasise. Morkataa mootummaa koo jedhee kan yaadu waan argateetti fakkaatee daa'imman Beetlihemii 144,000 morma isaanii kutee dhiiga isaanii lolaase. Ta'ee guyyaa kanaa abbaan Giyoorgis inni gaasichaan kitaaba isaa Argaanuun irratti akkas jedha. Harma haadholiirraa kan ka'e lafti ni addaatte. Dhiiga daa'imman irraa kan ka'es lafti ni diimattee jedha. Waaqayyoon akkas jedha. Sagaleen Raamaatti dhaga'ame. Sagaleen boo'ichaa fi waawwannaa guddaa ture. Raaheel ijoollee isheetiif ni boosse. Ijoolleen ishee waan hin jirreef jajjabaachuu ni didde. Haadhi ishee godaantuun mucaa ishee hammattee gara Misiritti godaanaa jirti. Mucaa ishee waan argateetti fakkaatee haadholii Beetlihemiin Heroodis waan isaan godhe hin dhageenye. Guyyaas halkanis aduuttis addeessattis ni imalu. Beetlihemiif naannoo ishee gadhiisuuf addunyaa hundaaf jireenya ijoollee Addaam hundaaf qoricha kan ta'e baattee biyyaa biyyatti godaanti. Godaansa isheef Heroodis sababa haa ta'u malee ka'umsa yaada kanaa kan ta'e garuu diina keenya isa jalqabaa seexanadha. Ani siif dubartittii gidduu
sanyii isheetiif sanyii kee gidduutti diinummaa nan taasisa jedhameera. Diinni nagaa ijoollee namaa hin jaallatu. Haadha keenya dubroo Maariyaam nagaa ijoollee nama hundumaa keessa isheetti argamsiisteetti. Isheen giiftii nagaati. Maarree loolliif nagaan akkamiin jaalala umure. Kanaaf abbaan mul'ataa qulqulluun Yohaannis Waaqayyoon isa dhufu yeroo ibsuuf odola fixmurratti dubartiin biiftuu uffatte ji'a miilla jala ka'attee gonfoo urjootaa 12 mataa isheerraa qabdu tokko ni mul'atte. Isheen ulfa turte. Ciniinsuu da'umsaatiinis ni dhiphatte, ni iyyite. Mallattoo biraa tokkos samii keessatti ni mul'ate. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa mataa 7 gaanfa 10 eegeen isaa urjoota samii harka 3 keessaa harka tokko haxaa'ee buuse lafatti gadi ni darbate. Jawwichi dubartittiin yeroo deessutti mucaa ishee nyaachuuf jedhe. Ishee da'uuf jettu sana dura ni dhaabbate. Isheen ilma saba hundumaa siiqqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu ni deesse. Ilmi ishee garuu gara Waaqayyootti gara teessoo isaatti ol ni ba'e. Dubartittiin immoo lafa oonaatti ni baqatte. Achitti iddoo Waaqayyoo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheesseef. Daa'imni Heroodis ajjeesisee keessaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos akka hin jirre seexanni Heroodisitti hime. Inni yeroo daa'imman ajjeesisu gooftaan keenya dugda haadha isaa irra taa'ee gara Misiritti godaaneera. Heroodis gara Misiritti godaanuu isaanii yommuu dhaga'u hooggantoota kutaa waraanaa 4 hoomaa isaanii wajjin mootii dhalatee jedhame kana yoo fidan badhaasa guutuu akka badhaasu itti himee gaggeesseen. Lubbuu tokko adamsuuf hooggantoota waraanaa 4 fardaaf gaangeedhaan gargaaramanii haadhaaf mucaa isaa barbaadanii faana isaanii bu'anii lafa isaan lixanii adeemsanii akka fidaniif dulchise. Godaantuun haadha keenya dubroo Maariyaam mucaa ishee Heroodis jalaa dhoksitee imalti. Dudduuba isheetiin kutaa waraanaa 4 hoomaa isaanii waliin ari'atu. Hoomaa Heroodis irraa baqachuuf godaantonni ni godaanu. Haadhi keenya dubroo Maariyaam gooftaa keenya takkaa dugda isheetti takkaa cinaacha isheetti hammachaa fi baachaa bosona gaara tabbaa fi irraan gadi isaanii imalti. Saloomeen dheerachuu karaarraa kan ka'e darbee darbee ni gargaartiin. Dudduuba isheen waraana baqachaa funduraan deemsa xumura hin qabne adeemti. Dadhabbii gidiraa kun hunduu dursee kan itti mul'ate Salamoon ilmi Daawit kana abbaa ishee humna laafeen qaama aduun coollikseen miira gaddi nyaateen godaanuun keenii ga'aa. Obboleettii koo misirroo koo yaa Soolaamaaxis deebi'ii jedheen. Nutis deebi'ii haadha keenya Soolaamaaxis deebi'ii akka si ilaalluuf deebi'ii siin jenna. Godaansi osoo xumurri isaa hin beekamin miti. Xumurri isaa osoo beekameeyyuu nama dadhabsiisa. Dadhabbii isaaniirraa akka isaan boqochiiftuuf muka odaa tokko jalatti boqotan. Dadhabbiin hunduma isaaniiyyuu laaffiseeraan dhukkeen fagoodhaa ka'u itti mul'ate. Turee waan lubbuu qabutti fakkaata.
eeyyee fardeewwan isaaniitiin kan deeggaraman ari'attoota giiftii keenyaa loltoota Heroodis turan. Humna isaaniif sababa kan ta'e jawwicha ture. Abbaan mul'ataa Yohaannis jawwichi Diyaabiloos mucaa dhiiraa kan deessee dubartittii ni ari'atee hin jenne. Waraanni baay'een fardeen ciccimoo itti dhiyaachaa jiru. Itti mul'atan karaa kamiinuu jalaa miliquu hin danda'an. Haadhi keenya dubroo Maariyaam mucaa ishee caalaatti hammatteen gara laafettiin gaddaaf jajjabina kan taate imimmaan maddii ishee lamaan irra lola'e. Lapheen ishee ni gadde. Heroodis waraanni ni dulchise. Lubbuu tokkoof kan godaansisu osoo hin taane biyya weeraruuf kan hiriirsee fakkaata. Xiyyoo kan hidhate kutaa waraanaa 4 ta'us gidiraa isaatiin nu barsiisuuf malee waraanni Heroodis isaaf kan lakkoofsa keessa galuu hin turre. Abbaan mul'ataa qulqulluun Yohaannis lafittiinis dubartittii ni gargaartee akkuma jedhe mukittee oodaan sun itti hirkatanii gaaddisa ishee kan hirmaatan keessi ishee banamee dohoo godoo taateef. Giiftiin keenya dubroo Maariyaam dhala namaa hundaaf dahoo taate har'a garuu oodaan dohoo taateef hundumaan isaanii qabatte. Haadha gidiraaf uumamte maanguddoo Yoosef Saloomee harree eebbaaf waamamte oodaan hunda isaanii qabatte. Keessa ta'anii sagalee waraanaa kotteen fardeenii bukkee isaanii yommuu darban itti dhaga'ama. Akka tasaa har'ittiin sagalee dhageessiste. Waraanichi akka tasaa ni dhaabbate. Naannoo sana akka jiran baraniiru. Garuu eessa akka ta'e hin barre. Yeroo balleessus hin feene. Gara fuulduraattis sochii cimaadhaan yaa'an. Dhalatee kan jedhame mootii Yihuudootaa barbaacha. Ergamtoonni Heroodis erga darbanii booda godaantonni godaansa lammaffaaf ka'an. Amma Yerusaalemiif naannoo ishee gadhiisaniiru. Caamsaa 24 Misiriin ga'an. Gammoojjii Misir ho'a aduu cimaa gubaa cirrachaarraan kan ka'e muraasa malee deemuu hin dandeenye. Dheerina gammoojjii kanaatti gandaa fi mana argachuun waan salphaatti danda'amu miti. Galaa qabatan dhumeera. Dheebuun bishaanii cimeera. Ganda dhiyootti argatanirraa haadhi keenya dubroo Maariyaam ilma isheef kan ta'u bishaan kadhachuuf gara ganda tokkotti gorte. Giiftiin keenya mucaa ishee irraa kadhattee aariitiidhaan bishaan dhiifamaa kan kennisiistu bishaan kadhachuuf kaate. Ani siif dubartittii gidduutti sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan taasisa jedhameera. Diyaabiloos duukaa bu'ee laphee namootaa itti hammeesse. Osoo qabanii kennuuf hin feene. Haadha ishee homaa dhorkattee hin beenne isheef garuu homaa hin laanneef. Homaa osoo hin argatiin mucaa ishees bishaan osoo hin obaasin deebite. Yakkamtoonni bosonaa Saloomee fi Yoosefin sodaachisanii kophee warqee warri bahaa fagoo harka fuudhaa gooftaaf fidan eega fudhatanii dubreen Maariyaam deebite. Kophee warqee mucaa ishee fudhatamuu yommuu dhageessu deemees kan hin arganneef kophee mucaa koo fudhachiisee jettee haadhi garaa laafettiin ni boosse. Boo'icha ishee ilaalee imimmaan ishee harka isaa naaxaa'ee quba isaa ishee xiqqoo gara dacheetti yommuu qabeetti bishaan akka dammaa mi'aawu hadhaa kan hin qabne akka aannanii kan addaatu bishaan burqitu maddisiise. Bakka abdii kiristaanotaa akka dhaaluuf garbummaa Misir jalaa nu baasuuf gammoojjii Sinaatti ummata Israa'el guyyaa duumessaan halkan ifaan yeroo qajeelchuun sababa raajicha Museetiin kattaa gogaa irraa bishaan burqeen har'as laphee dhiphaadhaan hojjaa gabaabaa keessatti murtaa'ee kattaa gogaa irraa bishaan burqisiise. Achis bishaan dhugamee hin nuffamne irraa dhugani.
imalas itti fufan. Naannoo kan biraas ka'an. Qotee bulaan tokko qamadii dhahee gara gombisaatti yommuu galchu argite. Haadhi keenya kadhachuu ni feete. Dhaabbattees qamadii isaarraa akka xinnoo kennuuf kadhatteen kennuufiif garuu hin feene. Gawwamsuunis barbaade. Kuni qamadii sitti fakkaateeti? Kan tuulamee jiru qamadii miti, cirrachadha malee jedheen. Seexanni laphee namootaa itti hammeessee rakkiseen. Qotee bulaa kanaan tolee akka jecha keessiifaa ta'uu jettee ni deemte. Dubbiseenii yommuu deebi'u qamadiin tuulamee ture cirracha ta'ee eegeen. Kana darbanii yommuu deeman gaara Mixmaaq ga'an. Gooftaan keenya isa dhufu baroota boodasa ta'u kan waala ijaaramu raajii abbootiin hojjetan haadha isaatti himaa ture. Iddoo kanatti maqaa koof maqaa keetiin manni kiristaanaa guddaatu ijaarama. Manoksonni kan waala guddaa ni ijaaru. Bakka jireenyaa qulqulloota hedduu ni ta'a. Ummata hedduu akka afaan isaaniitti raajii hedduu ni godhama. Namoonni amananis kan hin amannees ni ilaalu. Kunis gara addunyaa kanatti dhufuu kootiif Addaamiif ijoollee isaaf sirraa nama ta'uu koof yaadannoodha. Asittis maqaa keetiin kan waala ijaaramutti ati ni mul'atta. Qulqulloota kan ta'an hangafoota ergamootaa qulqulluu Mikaa'eliif qulqulluun Gabri'eel mirgaaf bitaa kee ni dhaabbatu. Fayyina dhala namaa yeroo ga'eetti fedha kootiin Yihuudootaan du'a nan fudhadha. Atis ergamoota samii biratti giiftii akka taate, qulqulloota dachee irratti argaman caalaa kan kabajamte akka taate akka beekaniif naaf ta'a jedhee kan amaneef ana maqaa keetiin kan kadhateef ni ta'aaf jedheen. Jecha isaa hin jijjiiramneef iddoo kanatti maqaa haadha keenyaatiin manni amantaa guddaaf kabajamaan ni ijaarame. Tsiyooniin marsaa akkuma jedhe qulqulluun Daawit naannoo isheetti manoksoonni ni marsan. Kan waala baay'ee guddaa taate. Maqaan ishees gaara Mixmaaq yookaan dabra Mixmaaq jedhamte. Hundumaa birattis beekamtu taate. Har'as jecha kanaan kan amanamaniif kan waala kanattis kan walitti qabamaniif sababa haadha keenyaa dubroo Maaramiitiin raajiin hedduu ni ilaalu. Guutuu mana kiristaanaa irratti giiftiin keenya har'as ni mul'atti. Gooftaan keenya Heroodis irraa haa godaanu malee karaa irra darbee hundumaa uumama isaa eebbisaa iddoowwan qulqullummaa qulqulleessaa ture. Fayyisaan addunyaa hammannaa isheetti qabattee mucaa ishee du'arraa oolchuuf jajjabeessituun gaddaa abdii warra abdii kutanii imala ishee godaansaatiin biyya Laaftoos jedhamtu geesse. Achittis waraanni diiyaabiloos xiqqoo salphateef namoonni biyya kanaa kan nama jaallatan ta'anii argaman. Kana irras darbee namichi maqaadhaanis hojiidhaanis maanguddoo Yoosef kan fakkaatu Yoosef kan jedhamu kan muka bocu oduu godaantootaa kana dhaga'e. Yeroo Yerusaalemiin deemee turetti maanguddoon Yoosef mana isaatti simateenii waan tureef innis keessummummaadhaan isaan simate. Mana isaas ni geesseen. Achis guyyaa muraasa turan. Abbaan raajii ogeessi ogeeyyii gooftaan keenya asittis raajii taasise. Giiftiin keenya dubroon Maariyaam godaansa ishee keessatti biyya Agleesiyaa jedhamtu geesse. Biyya sanatti waaqeffannaan waaqa tolfamaa kan itti baay'ate. Afurri hamaan ummata waaqeffannaa waaqa tolfummaatiin jilbeenfachiisee ture. Mana waaqeffannaan waaqa tolfamaatti kabajamaa turetti godaantonni yeroo darbanitti waaqni tolfamaan waaqeffamaa ture ni iyye. Kitaaba qulqulluu irratti dhufaatii gooftaa keenyaa kan ilaalee namni afuura hamaan kan irra bule
hoomicha afaanii baasaa akka iyyeetti yaa gooftaa nurraa maal qabdaa nu balleessuuf dhuftee akkasuma jedhee iyye. Dubartii kanaaf mucaa ishee biyya kanaa nu baasaa. Biyya Misir hundumaa naanna'aniiru. Gara mana kanatti yoo seenan diinonni keenya nurratti ka'u. Seerri biyya keenyaa ni jiga, biyya keenyas ni balleessa jedhanii ni iyyan. Namoota biyya kanaa seexanni laphee isaanii jabeesse. Godaantota ni jibban. Ummatnis yoo gara mana waaqeffannaa waaqa tolfamaatti seenan seerri biyya keenyaa ni jigaa, biyyi keenya nu jalaa badaa, galateeffatamuun keenyas ni haafaa jedhanii ni iyyan. Waaqa tolfamaa kan tajaajilan luboota waaqa tolfamaa funyoo fi ulee qabatanii arrabsootti baay'isanii deemaa biyya keenyaa ba'aa isiniin barbaannu jedhaniin ni godaansisanii. Laftitti baqatan ni dhibe. Nyaataaf dhugaatiin osoo hin taane yeroo xiqqoof laftitti boqatan hin argamne. Mootii moototaa addunyaa kan bitu inni ni godaane. Uumama hundumaaf boqonnaa kan taate haadhi keenya lafa boqonnaa dhabde. Deebi'ii biyya abbaa kee Daawititti lafa boqonnaa baay'ee qabdaa deebi'ii. Soolaamaaxis deebi'ii. Yaa obboleettii koo, yaa misirroo koo deebi'ii ittiin jenna. Afurri hamaan laphee namootaa itti jabeesse. Biyya Quusiyaa irraa kan godaante haadhi keenya adeemsa karaa hedduu boodaa balbala dubartii Ti'amaan jedhamtu bira geesse. Haadha keenya dubroo Maariyaamiif jedhaatii jedhamee maqaa isheetiin kan kadhatamu kadhannaadhaaf sagalee ishee kaaste. Ti'amaan sooretti tajaajiltoota isheetiin marfamtee turte. Kadhannaa giftii keenyaa bareedina fuula ishee kabaja mucaa ishee hammattee jirtu kana ilaaltee Ti'amaan eessaa akka dhuftee ishee gaafatte. Giftiin keenyas biyya Yihudaarraa kan godaanee dhufeedha jetteen. Lapheen Ti'amaan fayyuu keenya kan hin jaallanne diinni keenya jalqabaa jawwichi Daabiloos hammeesse. Fayyuu keenyaaf sababa kan taate giftii keenya akka ishee jibbitu ishee taasise. Hammeenyaan itti dubbatte. Galanni isheef haa ta'uutii gara jabeetti faamtu waan taateef malee bareedduun akka kee golgaa jalaa hin baatu turtee jetteen. Dubbi ishee nama godaansarra jiru miti, isa kabajaan teessoo irra taa'ee jiru laphee cabsa. Eegaan ishee maanguddoon Yoosef dubbii isheef deebii kenne. Kan kadhatuu fi yoo jiraate ni kennuuf, hin jiru taanaanii kan qabutti si haa geessu jedhu malee jecha akka eeboo nama waraanu dubbachuun maaliif barbaachisa? Tajaajiltoota Ti'amaaniin marsan keessaa tokko kan taate Kootibaan giftii ishee gargaaruuf waltajjii ulfinaarraa buutee gara godaantotaatti qajeelte. Tikseen re'ootaa kun akkamiin giftii kootti dubbataa? jettee maanguddoo Yoosefiin kaballaadhaan dhufte. Gooftaa keenya haadha keenya dubroo Maariyaam irraa buttee gara lafaatti darbatte. Ani siif dubartittii gidduutti, sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan taasisaa akkuma jedhame agarsiisa diinummaa kan ta'e jal'ina laphee namootaa keessatti buusee sii kan jedhame jawwichi Diyaabiloos jallina isaa mul'ise. Obsi amalummaa isaa kan ta'e nama kan ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos lafa irratti kufee hirqinfatee bo'e. Bo'ichi mucaa ishee jallinni Ti'amaan haadha keenya dubroo Maariyaam akka boossu ishee taasise. Jajjabina gaddaa kan taate haadhi keenya imimmaan maddii ishee lamaan irra lolaasaa mucaa ishee lafarraa kaasuuf yeroo gadi jettu maanguddoon Yoosef, dhiisi hin kaasin, waaqummaa isaa haa mul'isu. Baay'ees hin turre. Lubummaa Aroonitiin Waaqayyoodhaan kan filame qulqulluun Musee irratti jecha of tuulummaaf tuffiitiin kan dubbatan lafti banamtee daattaan
abeeroonii fi kan isaanii kan ta'an hundumaa akkuma liqimsite Ti'maaniif tajaajiltoota ishee lafti banamtee isaan liqimsite. Naannoo ishee kan turan deeggartoonni jal'inaa Ti'maan qamaleef jaldeessa ta'anii sareen isaanii isaan ari'aa gara bosonaatti lixan. Kitaaba qulqulluu irratti yaa mootii Naabukadnetsoor namootarraa adda baatee bakki jireenyi kee bineensota lafarra jiraatan duukaa ta'aa akka horiis marga nyaachuu ni dirqamtaa baggootiin torbas ni darbuu. Kun waan Naabukadnetsoor irratti qaqqabeedha. Rifeensi kee akka joobiraa qeensi kee akka simbirrootaa ta'a akka horiis marga nyaatta akkuma jedhame Naabukadnetsoor irrattis Waaqni kana raawwate. Har'as Addaamiif ijoollee isaa fayyisuuf foon uffatee kan mul'ate gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos raajii raawwate. Ti'maaniif tajaajiltooti ishee akkas ta'an. Mucaaf haadha isaa qabadhuutii gara Misiritti godaanii kan jedhe ergamaan Waaqayyoo deebi'aa hanga jedhunitti garuma fuulduraatti imalu. Gidiraa godaansaa simachaa gooftaan waaqummaa isaa mul'isaa dachee eebbaan guutaa imalli godaansaa itti fufeera.